Londe malube ko barbacha halaptizyo bare Hedduun keessan jaalalleen kiyya na jaalata anis jaalallee koonan jaaladha warri kiyya garuu jaalallee kiyya san hin jaalatanii kan jettanii gaafii dhiyeessitan hedduu keessanii mee as keessatti wantoota tokko kan ilaallu ta'a jechuudha asumaanis viidiyoon kun tarii dheerachuu wanta maluuf viidiyoo kanarraa faayidaa hin arganna jettanii kan yaaddan illee yoo ta'e gara YouTube chaanaalii kiyyaatti deemtanii hanga dhumaa hordofuu ni dandeessu hayyee mee as keessatti kan ilaallu jalqaba irratti warreen shamaraati gaafii kana kan dhiyeessaa jiran jechuudha jaalalleen kona jaalata garuu warri koommoo isa hin jaalatan anis baay'een jaaladha kan jettan jechuudha warreen shamaraati deebiin kun kan deebi jechuudha egaa anas keessatti wanti jechuu barbaadu tokkoffaa irratti duraan dursaa ati maatii kee waliin walitti dhufeenya yookiin hidhata sirriitti qabaachuu qabda dabalataan ammoo hiree kan kee kan murteessuu danda'u maatii kee caalaa sumadha sababni kana jedheef shamarri takka umurii isheetiin waggaa 18 oloo taate hiree murteeffannaa mataa ishee danda'uudha qabdi jechuudha maaliif jennaani gammachuun mataa keenyaa nu harka malee maatii keenya harkaa miti kana yoon jedhu garuu maatii kee tuffachuu qabda yookiin ajaja maatii keetii diduu qabdaa miti maaliif jennaan shamarroonni hedduunis ajaja maatii ofii yookiin maatii ofii sanarraa bahanii kan isaan jaalallee isaanii filatan sunis waa lama warreen dhabanis wanta jiraniif jechuudha yookiin jaalallee isaanii sanatti hin hafne yookiin ammoo warra isaaniitti kan hin hafne ijoolleen shamaraa hedduutu jiru iddoo kanatti maal agarsiisa warra isaaniitirraa jaalallee isaanii filatanii gaafa maatii isaanii biraa bahanii jaalalleen isaanii sammuu kan miidharratti gatullee heddudha jechuudha kana osoo hin taane garuu maatii keessan amalaan amansiisuun ni danda'ama jaalallee keessan san garuu madaalirra galchuudha qabdanii kabaja hagam akkasiif laatu akkasumas jaalala dhugaa akkasiif qabu amanamummaa akkasiif qabu maatii keetiif kabaja akka qabu sirriitti hubachuudha qabda duraan dursaa akkasiin kabanye immoo maatii kee akka hin kabanye kun beekamaadha jechuudha maatii kee immoo akka tuffatu kan taasisuu danda'u immoo sumadha jechuudha sababni isaatis kan si kabajuu hin dandeenye tasuma maatii kee kabajuu hin dandeessu kana sirriitti tilmaamuudha qabda dabalataan walitti hidhata maatii keetii jalqaba irratti jedhee tanan jira ijoolleen shamaraa tokko dubbatanii kan hin baafanne garuu hawwiin isaanii hedduu ta'e yookiin wanti hawwan hedduullee ta'u maatii isaanii waliin walirraa fageenyi hedduutu jira mana tokkicha keessa osoo jiraatanu gara isaanii keessaa baasanii hawwii isaanii keessaa wanta barbaadan hunda maatii isaaniitti kan himachuu hin dandeenye keessuma isaaniitti kan dhoksanii deemantu irra heddummata kun garuu sirrii miti maatii keessan keessatti iccitiin jiraachuu hin qabu kana yoon jedhu walitti dhufeenyi maatii keetii baay'ee murteessaadha ta'uudha qaba akkasumas maatii kan keet irratti ati kan guutumatti hidhata kee yoon jedhu hidhata jaalalummaa fi walitti dhufeenyati malee hidhata murteeffannaa hireetii miti hireen akkuma jennu yeroo dhuma kamuu hireen kennaa rabbiiti haa ta'u malee kennaa rabbiiti jenneetis kan murteessinu kunis sirrii miti sababni isaatis qabiinsa barbaada waan ta'eef dabalataan aarsaa jaalalaa keessatti aarsaan hedduun kaffalamu wanta hedduutu jira wanti nuti salphaatti finne salphaatti nu harkaa bahuu danda'a sababni isaatis aarsaan ittiin kaffalamne waan ta'eef har'aan tana jaalalaaf jecha jibbamuu dandeessa arrafamuu dandeessa rukutamuullee dandeessa garuu immoo borummoo jaalalaan akka wal jettu abdii ofitti horuudha qabda duraan dursaa maatii keessarratti amansiisuudha qabda kana gochuuf ati ofitti amanamummaa fudhachuudha qabda namni ati jaalattuuf namni sun kan si jaalatu kan iddoo olaanaa siif qabu kan yoomummaa si gatee deemuu hin dandeenye yoo ta'e itti amanamummaa ni qabda taanan maatii kee amansiisuu ni dandeessa akkaataan itti amansiisuu dandeessu humnaan osoo hin taane haala fi amalaan innis suuta ati yeroo sanatti jaalallee kee waliinis maatii kee waliinis walitti hidhata qabaachuudha qabda kana gochuuf garuu dandeettii mataa keetii sirriitti dubartii jabduu ta'uu fi dandeettii mataa keetii fayyadamuudha si barbaachisa jechuudha yeroo hedduu shamarroonni amma fakkeenya al takkaan jaalallee isaaniitirraa abdii kutanii maatii isaaniitirratti kan of gatantu jira kana yoo ta'u garuu maatiin immoo akkuma barbaadanitti nama isheen hin feene yookiin onneen ishee hin barbaanne sanatti yeroo heerumsiisanitu jira haa ta'u malee heerumteetis garuu kan
abbaa manaa ishee waliin hin teenyetu jira. Sababni isaatis isaaf jaalala wanta hin qabne jechuudha. Kuni ammoo deebi'ee eenyu miidhaa jira? Suma miidhaa jira. Kana jechuun ati wanta onnee kee keessa jiru dubbattee wanta baafachuu hin dandeenyeef, wanta siif ta'uuf wanta siif hin taane wanta dubbachuu hin dandeenyeef, ati of gaheetti mataa keetii erga waggaa 18 ol taate dirqama ofitti amanamummaa mataa keetii qabaachuudha qabda. Maatiin keenya yeroo hedduu maatiin shamaraa yeroo hedduu kan mul'atu irra caalman warra yookiin dhiira qabeenya qabu, warri isaa kan qabeenya qabudha kan filatan. Inni kun kan argamu garuu namoota hedduu biratti. Inni sun dogongora. Maaliif jenna? Gaafii kana keessatti kan ka'e amma fakkeenya oyuun fudhadhe hin jira. Maatiin isaa hiyyeessa. Maatiin isaa hiyyeessa jedhanii na didan. Inni somaan qabu garuu nama baay'ee kabajaanaaf laatu iddoo olaanaaf qabudha. Nama baay'ee dandeettii gahaa qabudha. Nama barateedhaaf jettee obboleettiin keenya takka kan dhiyeessitee ni jirti. Inni mataa isaatiin qabeenya guddaadha. Qabeenyi jiraateef gammachuu fiduu hin danda'u hin dogongorina. Qabeenyi hagam jiraatullee jaalalli waan achi keessa jiru isinitti fakkaatin. Qabeenyi hagam jiraatus gammachuu waan jiru isinitti fakkaatin. Meeqatamatu qabeenya ofii diigee gargar ba'aa jira. Maaliif gammachuu wanta isaan gidduu hin jirreef, iddoo gammachuun fi jaalalli hin jirretti ammoo qabeenyi faayidaa dhabaadha. Kana sirriitti beekuudha qabda. Wanta namni tokko yookiin dhiirri tokko maatiin isaatis qabeenya qabaatan qofaaf isin lamaan gidduu jaalalli hin jira jechuun. Dabalataanis qabeenyi warra isaa siif homaa gochuu hin danda'u, warra keetiif illee akkasuma. Sababni isaatis isin gaafa bultii horattan kan mataa keessanii dirqama gumaachuu yookiin wanta bultii isin keessan keessatti barbaachisu gumaachachuudha qabdu malee, hojjechuudha qabdu malee, qabeenyi isaa isiniif faayidaan qabu. Gara keessanitti illee qabeenyi sun osoo jijjiirame illee isiniif jaalala ta'uu hin danda'u. Garuu namni kun kan beekumsa qabu, kan dandeettii qabu, akkasumas kan abjuu isaa dhugoomsuudhaaf halkaniif guyyaa fiigu addunyaa jijjiiruu danda'a. Of mataa keessan qofa miti, siif bultii keessatti qofa miti, addunyaa guutuu jijjiiruu danda'a. Kana yoon jedhu nama dandeettii qabu, nama ofitti amanummaa qabu, nama boruu isaatiif carraaqu yoo ta'e addunyaa jijjiiruu danda'a. Kanaaf ijoolleen shamaraa yeroo hedduu dhiira qabeenya qabu barbaadu. Maatiin kiyya warreen jettan hedduu keessan maatii keessan faana hin dogongorina. Kana yoon jedhu maatii keessaniif kabaja haalaatu jedheera. Jalqabuma irrattuu kana dubbadheen jira. Siif immoo amanamaa, jaalala dhugaa kan siif qabu, kan kabaja siif laatu, iddoo olaanaa kan siif qabu, yeroo rakkatte siif jira kan siin jedhu, yeroo gaddaa kan si faana gaddu, yeroo gammachuu kan si faana gammadu, akkasumas ammoo yeroo ati rakkatte hundatti duraan dursee kan si dhaqqabuu danda'u. Fageenya irrattis ta'e dhiyeenya irratti, fageenya irratti yaadan, dhiyeenya irratti ammoo qaaman kan si bira dhaabbachuu danda'u. Yeroo hundaa qabeenya osoo hin taane yaadan. Dhiira akkasii taanaan qabeenyi kana caalu tasumaayyuu hin jiru. Kanaaf qabeenya fi jaalala walitti hiitanii warreen deemtan na amanaa umurii keessan guutuu gammachuu hin argattan kana jechuudha. Kana sirriitti jala muraatii beekaa. Maaliif jennaan jaalalli qabeenya fiduu ni danda'a. Qabeenyi garuu jaalala fiduu wanta hin dandeenye jechuudha. Yeroo hedduu amma yoo argine qabeenya osoo hin qabaatin dura jaalalleewwan gara gaa'ilaatti yeroo seenan baay'ee wal jaalatu. Akkasumas ammoo jaalalli isaanii isaan gidduutti iddoo olaanaa qaba, kunuunfamaa jiras. Haa ta'uti garuu hariiroon isaan lamaanii qabeenya fiduu irratti yoo ta'e jaalalli isaan gidduu jiru sun garuu maal ta'aa deema? Xoolagaa deema. Maaliif jennaan kunuunsa wanta dhabaa deemuuf. Abbaan manaa isheetis gara qabeenya fiduutti kan fiigu yoo ta'e yeroo hunda isheenis akkasuma yoo taate yeroo waliif kennanii waliin hin dubbatan waa'ee jaalala isaanii yoo ta'e inni kunillee jaalalli gidduudhaa badaa gaafa deemu qabeenyi sun yoo dhufe maal ta'aa deema? Addaan taatanii gargar ba'u jechuudha. Wanti ta'aa jirus yeroo hedduu isuma kanaadha. Jalqaba irratti jaalalli isaan gidduu jira. Qabeenyi erga dhufe garuu gargar ba'u. Maaliif jennaan hariiroon mataa isaanii karamitti jijjiirame jaalalarraa gara qabeenyatitti wanta jijjiirameef. Garuu namoota ammoo giddugalummaatti lamaanuu kunuunsan akkasittis fakkeenya fudhachuu ni dandeenya hin jirulleedha. Jaalala isaaniitis kan kunuunsan dabalataan ammoo qabeenya sanallee fiduudhaaf kan xaaran waliif amanamummaa qabaatanii jechuudha. Isaan kanneen kun garuu baay'ee parsantiidhaan gadaanaadha. Irra caalmaan isaanii jalqaba irratti jaalala kan waliif qabanii fi iddoo olaanaa kan waliif qaban garuu qabeenya dhufnaan kan gargar ba'antu heddummataa jechuudha. Haa ta'uti garuu ani akkuma dura kaase wanti jechuu barbaadu qabeenyi jaalala biratti faayidaa dhabaa waan ta'eef gammachuu siif laachuu hin danda'u. Dabalataan akka shamara takkaatti akkuma dura kaasaa ture warra keetirratti ati waa'ee hiree keetii mari'achuu ni dandeessa malee
hidhata gochuun hin qabdu. Maaliif jennaan gaafa jireenya kee keessa seente kan gaddaa fi gammachuu dabarsu kan keessummeessu madha malee warra keetii miti. Akkuma dura kaasee jaalalleen kee warra keetiif iddoo olaanaa kan qabu yoo ta'e isaaniif kabaja ni laata yoo ta'e warra kee salphaatti amansiisuu ni dandeessa. Jaalalli yeroo dura jalqabdu baay'ee qormaata hedduu qaba. Qormaata san immoo obsitee obsaan keessa darbuudha qabda. Nama jaalatu sana namni sunis kan si jaalatu yoo ta'e tasumaayyuu si harkaa bahuu hin qabuun jedhaan akka kootti. Maaliif jennaani fakkeenya dhiirri kan baay'ee si jaalatu yoo ta'e si yoo dhabellee deebi'ee kan baay'ee jaalatu ni argata. Sababni isaatis dhiirri bulchaa yookiin ammoo jaalatee argachuu wanta danda'uuf. Ati garuu kan si jaalatu deebistee argachuudhaaf baay'ee carraan kan kee gadaanadha. Maaliif jennaan inni sun si darbeera waan ta'eef kan ofii jaalattu immoo argachuu dandeessa. Garuu immoo argattus kan jaalattu sana kan kee gochuu hin dandeessu. Sababni isaatis ati hoogganamtu waan taateef yookiin hooggantuu wanta hin taaneef jechuudha. Dhiirri iddoo kanatti ammoo parsantiin isaa olaanaadha. Ishee jaalatu dhabus deebi'ee ishee jaalatu argachuu ni danda'a. Shamarri garuu kan ishee jaalatu dhabnaan deebistee kan ishee jaalatu argachuudhaaf carraan ishee baay'ee gadaanadha. Kanaaf ijoolleen shamaraa maatii keessaaniif jecha kan isin jaalatu hin dabarsina. Maalifan kana jedhee maatii keessaan yoo xiqqaate maatii keessan hin araarfattulleedha. Kana yoon jedhu garuu guutumaan guututti dhibbaan dhibbatti itti murteessaa jechuu koo miti. Kan murteessuu dandeessan kanneen armaan olitti tarreessanii jira. Isaan sanaan yoo jaalallee keessan akka inni isin dhiisne yoomiyyuu kan madaalta yoo ta'edha. Maatiin keessan eessumayyuu isinirraa dhaquu yookiin ilmoo isaanii ta'uu keessan haaluu hin danda'an. Jaalalleen keessan garuu takka isin gatee deeme taanaan deebistanii kan akkasaa isinis jaalattan ta'e kan isin jaalatu argachuu dhabuu dandeessu waan ta'eef yookiin hin argattan waan ta'eef. Kanaaf carraa akkasiitti fayyadamuun gaariidha. Dabalataan maatirratti hidhata godhachuun miidhaan inni qabu maatiin ofii jireenyanis ta'e yookiin du'aan nama biraa boqachuudha danda'anii namni akkuma beekamu akkuma jiraatu du'aatiinis ni jira waan ta'eef maaliif jennaan ijoolleen shamaraa hedduun isaanii kanaafillee saaxilamu. Fakkeenyaaf amma hidhata maatii isaaniitirraan kan ka'e shamarri takka gaafa harmeen ishee irraa boqatte kan callisteetuma dhiira hin taane irratti kuftu ni jirti. Sababni isaatis dura maatii ishee irratti hidhata qabdi waan ta'eef ofitti amanamummaa akka dubartiititti yookiin ammoo kun naaf ta'a kun naaf hin ta'u ofishiitiif murtoo mataa ishee fudhachuu wanta hin dandeenyeef dura hirkattummaatti turte waan ta'eef hirkattummaa sun gaafa immoo irraa ba'u hirkattummaadhuma biraati kan isheen deemtee barbaaddu ofitti amanamummaa mataa ishee kan hin qabne shamarroonni hedduun isaanii hin jiran jechuudha. Kana yoon jedhu fakkeenya akkuma dura kaasee harmeen ishee kan jalaa boqattu yoo ta'e egaa abbootiin tokko ilmoo isaanii kana hunda deebisanii kan hin kunuunsinellee ni jiran yeroo harmeen isaanii jalaa boqatte ni jiran waan ta'eef kun qabatamaadha. Kanaaf egaa durumaan dursaa ofitti amanamummaa mataa keetii qabaachuu qabda. Maatiin kan kee umurii kee guutuu akka si faana hin jiraanne kana jala sarartee beekuudha qabda. Kan duraan dursaa kan maatii keetiif kabajaaf iddoo laatu akkuma hin jedhe san siif iddoo ni qaba yoo ta'e maatii kan kee garuma fedheenuu amansiisuu ni dandeessa. Yeroo duraatiif baay'ee ulfaataadha. Wanti hunduu jaalalli immoo aarsaa barbaada. Wanti aarsaadhaan fidan ammoo dafee nama harkaa hin ba'u. Abdiis nama hin kutachiisu. Garuu wanti aarsaa ittiin kaffalle dafee nama harkaa ba'a. Nama harkaa ba'us garuu homaa namatti hin fakkaatu. Duraan dursa onneen keessan lamaan tokko ta'uu erga itti amantanii jaalala sana isin lamaan gidduutti akka turu gochuudha malee daftee murtoo hin taane murteessuun gaarii miti. Murtoo hin taane kan murteessu irraa caalmatti ijoolleen shamaraati. Amma fakkeenya kanan fudhachuu danda'u obboleettiin keenya takka maal jette maatiin kiyya mucicha hin jaalatu jettee jirti. Isheenis ni jaalatti. Garuu obboleessi immoo mucaa sana hin jaalatu. Mucaa sanaan baay'ee lolaan yoo ishee bira geessisan ajjeese jedhee sodaachisaa jette. Isheen har'aatti kan jirtu biyya hambaati. Gargar nu baase jetti. Kan gargar baase garuu warri isaallee osoo jaalatan isheen illee osoo jaalattu obboleessaa isheeti jechuudha. Haa ta'u malee mucaan sunillee shamara biraa deebi'ee jaalachuu hin dandeenye ana baay'ee na jaalata anis baay'een jaaladha. Haa ta'uti ani sababa obboleessa kiyyaatiin atis rakkachuu hin qabdu jedhee tana murtee akkasii fudhadhee gargar baane yeroo ammaan kanatti inni garuu fuudhuudhaaf jette barana jechuudha. Isheen biyyaan baa jirti. Isheenis isaan ala dhiira biraa laaluu hin dandeenye. Innis akka garmalee ishee jaalatudha kan himte. Inni illee akkasuma akkuma shamara biraa laaluu hin dandeenye. Yeroo ammaan kanatti garuu ayyaana Faasigaatiin booda akka fuudhuudha kan himte. Osoo inni hin barbaadin yookiin bakka fuudhichuma sanaafuu fedha hin qabaatin
dirqamaan hiriyoonnis dirqisiisanii maatiin isaatis dirqisiisanii akka fuudhu taasisaati kan jiranii jetteeti kan isheen naaf qodde. Ani immoo yaadan deebisee irratti isheedhaan illee barreeffamaan ibseef jira. Inni fuudhadhaaf gargar hin baatan kan jedhuun ibseef hireen isaanii tokko ta'e taanaan deebi'anii wal argachuu danda'u. Jarri kuni maaliif jennaan hireetu iddoo tokko jira waan ta'eef. Ani ammas taanaan viidiyoo kanarratti wanti hin dabarsuufi barbaadu hireen tokko ta'e taanaan namni tokko fuudhadhaaf yookiin heerumteedhaaf miti. Maaliif hireen deebisee waanuma ta'een deebisee walitti isin deebisuu danda'a waan ta'eef abdii kutuun gonkumaa jaalalarraa hin barbaachisu. Garuu yeroo hedduu qilleessaa of naquudhaan dafanii abdii kutachuudhaan akka kan nama biraa taanu nu taasisa yookiin nama biraatiif dabarsinee hiree keenya laachuudhaan murtoo namni biraan akka nuuf murteessu nurratti akka abbaa ta'u gochuudhaan kun inni kuni keessumattuu sirrii miti.